Filistiin guyyaa tokko xiqqaa fi guddaa lubbuu isaanii tijanii amantaa isaanii irratti mataa gadi hin qabne uummata munaafiqa Israa'eliif isaanu. Nuti illeen harkasii fi kanninu si jalaan usnu wallaahi billaahi tallaahi fitti sindisnu rabbiinis nuuf gargaara. Maskida muslimaatti deebite jennaan kana booda ummanni muslimaa sayfii lafaa fuudhu malee hin qabnu carraa biraan qabnu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar jechuu malee wallaahi wanni nu hafeen jirtu, wallaahi wanni nu hafeen jirtu, wallaahi abiyyi nu tuffatee jira. Ummata muslimaa yoo nu deebite maskida diiguun nama qoflu narraa bulookii godha. Rabbi yoo sodaattan, yoo rabbii keessa sodaattan aboo rabbi sodaadhaati bulookii narraa godha. Hodu kuyin takka barreessi, kuyin takka barreessi wani si khanna muti taran si khanna takka barreessi. Allahu akbar. Abiy Ahmed itti shahida baana, nuti shahida baana ummanni muslimaa Itoophiyaa keessatti nuti shahida baana. Maskinni muslimaa yeroo hedduu diigamaa jira, yeroo boonnee dubbannu jirru, yeroo iyyinu jirra, yeroo iyyinu jirra, yeroo sayfii fudhannu jirra. Hinjiru kana booda amantaarra walii obsuun itti jirtu kitaaba keenya kushaashatti haaraa jira namichi. Yeroo hedduu maskinni diigamaa jira, waggaa meeqa maskinni nu harka diigamu meediyaan uwwenne usaa jirra. Ummanni muslimaa callisuun qabu. Itoophiyaa keessatti sayfii keessan qaradhaa, sayfii keessan fudhadhaa. Taate sanirratti shahidaan hunjaan quraani keenya osoo garuu kushaashan darbame manni muslimaa diigamee ol diigamee maskida diigame lakkaawwannee callisneen teenyu. Allahu akbar jechuu qabna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sayfii fudhanna, sayfii fudhanna ummanni muslimaa xiqqaa fi guddaan hinjiru sun ummata muslimaa fi callista. Ummata muslimaa rabbiin hundiisu, ummata muslimaa cubbuu dalagu jirra. Maskinni jateenya keessatti oggumee gadi maskinni keenya diigame, maskida diigame jennee lakkaawwachuun akkanaami akka shari'aan islaamaan hundatti. Alayhi salaatu wassalaam ergamaan keenya nabi Muhammad ummata muslimaatiin akkanan jenne, ummata muslimaatiin kaa qabsaawa meediyaa qofaan hin jenne nabiin alayhi salaatu wassalaami. Ummanni muslimaa Allahu akbar, Allahu akbar. Ummanni muslimaa kan Itoophiyaa maalee gujirra hiriirri hin baamne karaa nagayaatiin falmanna yoo jenne sayfiin hin fudhatamne maskinni kana diigama. Gaafa hijaaba uffattan jaanii Finfinnee keessa
mudii tara warreechaa jirtan fudhadha. Maal godhaa turtan jee rabbiin nu gaafachuutaa gaafa duune. Gaafa biyya akkanaatti si muslima biyya akkanaatti maskiinni keessan akkanate. Gaafa osoo isin laaltanii quraanni keessan kushaashatti darbame. Ati meediyaadhaan qabsaawaa turte siin hin jaa'u rabbiin subhaanallahi wa ta'ala. Hin jaa'u. Ati viidiyoo tiktaak irraa dalagaa turtee naan hin jaa'u. Maaliif shahiideen ta'iniidha? Maaliif amantaateen tiifatini? Maaliif amantaateen kabachiifatini naan jaa rabbiin? Gaafaan jee guyyaa qiyaamaatti. Kanaafi ummanni muslimaa hiriira karaa nagayaatiin biyya hundaa baatanii akka sagaleen keenya dhagayamtu nuu taane. Kana yoo dhabne seefii fudhannee shahiiduudha. Turruus ni duuna, dafnuus ni duuna. Lubbuun gaafa rabbi baasee baati. Wanti teenyee maskiida nurra diigamu. Quraana islaamaa ka kushaashatti haramu. Wanti laalaa ooluuf hin jiru. Maskiida diigame lakkaa ooluun hin ta'u. Ani mudii tara isinii kanneen jira. Hin ta'u. Namicha kana rabbiin inshaallah salphisee nu garsiisa. Xiqqeessee rabbiin nu garsiisa. Fonqolchee rabbiin nu garsiisa. Salphisee rabbiin nu garsiisa. Ba'iznillahi ta'ala dandeettii rabbiitiin rabbiin dachii fi samii guyyaa jaha keessatti uume kuni inshaallah abiyyi jalaa kursii fonqolchee xiqqeessee rabbiin nu haa garsiisu. Rabbiin biyya tana biyya nama kabajaa isii qabu rabbitti haafidu biyya Itoophiyaa jaamtu tana. Nama sabaaf sablammii ija takkaan laalee amantaa tamuu kabajee mirga si walqixatti eegu rabbiin itti haafidu dandeettii isaatiin. Namicha kana rabbi fonqol godhee isaa dhabamsiisu aboo. Akka gachiisetti rabbi isaa hambisu Abiyyi Ahmad. Akka gabbeetti rabbi alatti isaa hambisu. Biyyi tun rakkattee takka amantaan takka beerbeersabiin ummata walit diraa jira. Ni danda'a rabbiin tokkichi nama biyya tanaa kabajaa qabu. Nama sabaa sablammii hunda walqixatti mirga isii ilaalu. Kan amantaa hunda nama kabajee nagaan akka biyyatun jiraattu godhu rabbiin ni danda'a. Abiyyi cilee bishaan buute godhee rabbiin biyya tana nama nagaa rabbitti haafidu. Amiin jaa. Amiin jaa hundi keessan. Ni gubanne. Bakkatti boqonnaa fudhannu dhabne. Karatti hafuura fudhannu dhabne. Karatti jiraannu dhabne. Hin dubbannu jannu nun dhusisiistu. Yoo nuti usne namni dubbatu hin jiru. Namichi kun maraattuu nu godhe. Gowwaa nu godhe asirratti. Namicha rabbiin salphise. Ka rabbiin xiqqeesse. Kan inshaallah qiwwaa isaatii fi humna isaa. Arra mana rabbii maskida irratti ilaallate. Rabbiin dandeettii qabu kan dachiif samii guyyaa jaha keessatti uume kuni abiyyi jalaa fonqolchee rabbiin nu haa agarsiisu. Amiin jaa koomantiidhaan. Wallahi amiin jaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قبنا من قدون قيات مسجد يتدبت خليجان أجر علماء إنتين وان تكاهم رسالة أركين أركاجرني. موت ميك أبي يتوبيا دركيسة رفيد دبري يا أمة محمد. يا أمة إسلام كياما نمشكون ديماني جروتنا مين ملالا. بيا يتوبيا در موت ما قبرون فتا ميك أدفع كوتة. تكاكن أمانتانا واسد رفيد أجر. Takka qoonqoodhaan hawaasa dhufeen agarre. Namichi kun qabeenya namaarratti abbaa taha. Ooyiruu namaarratti abbaa taha. Amantii namaarratti abbaa tahuu barbaada. Aboo mootummaa abbaa irrummaa ta maskiida rabbii irratti fidate kana rabbiin jechu mootummaa qabu. Rabbiin haa agarsiisu amma xiqqeessee salphise. Namni mudii tara qabdan balaa qalaa shayxaanni wuxxuru. Warra shayxaanni eegee qabee as jalaan irratti micciiraa jiru kana bulookiin irraa xaragaa yoo rabbii keessan sodaattan. Akkaan arrabsuuf, akkaan waan biraa dubbadhuuf afaan na jallisuu deemanii bulookii godhaa osoo nan barreeffama isaanii tokkollee nagarre. Aniif goggodhaan jiru.
ani keessa kanan na bobaa jira biyyuma santu boqonnaa dhabe namumma biyya san keessa jirutu takka amantaa ortodoksiitiin dhufaa takka amantaa muslimaatiin dhufaa takka beeresabiidhaan dhufaa takka qabeenya naannootiin dhufaa waan inni godhaa jiru ni argitan eessaaturraa isin jaalata eessaaturraa isin arrabsa atis amantaa qabda amantaa muslimaa akkana godhu boru amantaa teetitti dhufa amantaa takkaa dantaan qabu ummata waliin fixu ummata wal ajjeesisuu biyya shoorarkeessuu qaawwa aangoo isaa dheereeffachuu jireenyi isaa kana malee saba tokkoo yaadee miti lammii takka jaalatee miti amantaa takka kabajuuf deemeetii miti quba qabaadha gaafa kana amantaa ortodoksiidha faarfannaa afaan keessaniin hin godhamu jaanii waan isaan buusan agartanii jirtan hangam takka iyyaa turre nuti ummanni muslimaa amantaan tamuu nu biratti kabajaa qabdi amantaa teenyaas akka nurraatu kan hin feenu amantaa namaas tuquu takka illee hin barbaannu maaliif lakkum diinakum waliya diin kanatti amanna nuti sii galee kanatti amanna nuti amantaan feetu mukatti amani feetu haadatti amani feetu sirkii bilbila keetti amani amantaa teeti sii galee nuti rabbii keenya rasuula keenyatti amanna alayhi salaatu wassalaam nabi muhammad ergamaa rabbii dacha isaan hin cabsinu irratti duuna kanaaf amantaan teenya kabajamuu qabdi Itoophiyaa keessatti namichi yahudaan kuni yoo adaban godhanne ummanni muslimaa seefii fudhachuu qaba amma booda seefiidha shari'aan teenyaatu nu ajaji gaafa osoo ummanni muslimaa taa'ee ilaalu maskiinni diidam jiigame torbaan takka keessatti quraanni islaamaa qushaashatti darbame maaleeyna hin jiru bar furmaanni biraa hin jiru bar ummata koo bar takkaami bar amma nun eegalle maskiinni yeroo meeqa diigame naannoo amaaraa diigame walloorraa diigame bakka meeqaa diigame maskiinni shawaa tana keessaa dhumee jira bar maskiinni dhumee jira fixanii jiran buqqisanii fixanii jiran aboo magaalaan addunyaa karaasitti haa baddu magaalaa maskiida hin qabne bareeddumaa nu bareechita jireenya keenya amantaa teenya maskiin magaalaan keessatti Allahu akbar hin jenne magaalaa miti magaalaa shayxaanaati magaalaa yahudaati magaalaa munaafiqaati magaalaa kaafiraati magaalaa maan nu bareechita maskiin keenya raroo gubbaa kaayyannee muka lama jala dhaabbannee yoo jalatti Allahu akbar jenne Ameerikaa nu caala Dubaay nu caala fokkotee bareedee keenya amantaa teenya alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah wa shukru lillah ya rabbi hin barbaannu fokkisa siitu waa bareecha rabbi salphise fokkottu aboo rabbii ni danda'a yaa ummata muslimaa wanni isin kadhattan salaata keessatti yeroo kitaaba rabbii qaraatan yeroo salaata du'a salaatan salaatul layli yeroo salaatan aboo du'aa godha akka malla zeenaayiti rabbii isa hafajjaru mataa isaati wallahi la'azim nam dhibba afuriin laalaa jirtani wallahi la'azim wabillahi karim yo abiyyi ahmad wallahi yo abiyyi ahmad achi buutee rabbiin dandeettii isaatiin hin godhin gurruma kanaan taa dhaggeeffadha gurruma xixiqqaa kanaan laalaa teessan ijuma tanaan laaluu teessan eega je'ee maskiida rabbiitiin dhufe abbaan humnaa ana qofa jee inni ifitti amane rabbiin tokkichi nutitti amannu kan quraana isaa samiirraa gabbuuse kan maskiida jaarradhaa keessatti waa baradhaa keessatti quraana baradhaa keessatti azaanaa je'ee nu ajaje
wallahi billahi Abiy Ahmad addunyaa tanarraa dhabamsiisaa yeroo gabaabatti qabadhaa ta'an tana isinis ni beekta warri amantaa musliimaa